Hashima harka bunni kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya guyyaa irraa kanas fedhii rabbiitti walitti deebinee jira. Egaa barnoota keenya kan guyyaa irraa kanarratti barnoota bareedaa tokkoon nuuf qabadhee dhufe. Barnootichis waa lama. Waa lameen keessaa barnootichi inni tokkoffaadha. YouTube nama tokko seentanii viidiyoo tokko daawwachuudhaaf viidiyoo fokkotaa fedhee bifa qulqulluu fi full HD ta'een daawwachuudhaaf kan isin dandeessisudha. Lamaffaa irratti immoo chaanala abbaa fedhee moonitaayiz ta'ee moo hin taane viyoora hamma inni qabu osoo inni isinitti himne laaluu kan isin dandeessisuun isiniif qabadhee dhufe. Viyoora nama abbaa fedhee chaanala xiqqaas ta'ee chaanala guddaa kama uumamees ta'ee abbaa fedheetu osoo inni isiniif himne salphumatti dheeyxanii chaanala isaa viyoora hamma inni qabu laaluudhaan ichirraa tilmaamtanii watch time isaa tilmaamfachuudhaan ichirraa immoo moonitaayiz ta'ee fi hin taane akkamitti akka beeytaniin isiniif qabadhee dhufe. Ammaasis itti aansuudhaan chaanala viidiyoo abbaa fedhee qulqulluu full HD laaluu kan isin dandeessu. Namoonni hedduun baratee bakka tana baratee hin jirre waan ta'een isin qabadhee dhufe. Bakka tana mee na waliin turaatii na waliin laalaa osoo gama biraa hin deemnetti chaanala kiyya ammuma subscribe godhaadhaan isin hin jaa mee na waliin tura. Meegaa amma kunnooti gara YouTube jeenee viyoora abbaa fedhee mee haa laallu waliin. Erga gama YouTube kunnooti akkana seennee booda kunnooti iccitii abbaa fedhee beekuudhaaf viyoora isaa kan walii galaa beekuudhaaf kunnoo gama gubbaa kanattis mee chaanaalii Shimeemaan search godhee mee fakkeenyaaf haa laallu. Fakkeenyaaf Shimeemaan search godhee kunnoo gizeen akkanatti search godheetiin mee maanta search godha ergaan search godhee kunnoo salphatti akkanatti Shimeemaan nuu fida jechuudha. Erga Shimeemaan nuu fide chaanala isaa kanarratti kunnooti chaanala isaa kanarratti al tokkoof kilik goona. Innaa isuma kanarratti al tokkoof kilik goona kana nuu fida as keessaa gama gubbaa kana kunnooti gama gubbaa kana wanta hedduutu jira. Home video playlist community kan jiru kana hedduu jira. Kan xiqqoo soofuudhaan kunnooti about kan jiru kanaatu jira. About kana keessa erga galtan akkanatti nuu fida gaammaan tana waaw. Kunnooti gama gadii kanatti isiniif mul'ata. Waa'ee chaanala sanii ammoo kunnooti iddoo kanatti baruu ni dandeessu. Waa'ee chaanala sanii guutumaan guutuu baruu ni dandeessu. Ergasii kunnooti viyoorri isaa hammam hanga inni ta'e as keessa laaluu qabna. Amma kun hamma inni ta'e miiliyoona osoo hin ta'in biiliyoona takkaa fi miiliyoona 6 fi wayii akkuma argaa jirtan kanatti amma mee ammallee kabiraa laalee isin haa argisiisu. Moha Oromoo kan jiru kana chaanaalii breaking news akkasumatti dabarsa waa'ee Oromoota kanaas akkasumatti qishoo kana gama gubbaa kanarratti akkanatti soofuudhaan Abaat kan jiru kana keessa ni galla. Abaat kan jiru kana keessa kunnooti innaa galleewwata kanaas akkasumatti laaluu dandeenya kunnooti ilaalu. Kunis akkasuma biiliyoona 100 takkaa fi miiliyoona 8 kanaatu irra guddaadha. Ammallee dabri kanallee chaanala xixiqqaa mee haa laallu. Fakkeenyaaf Moha Art kan jiru mucicha deemee nama chaanota adda addaa nama afeeru nama qoratu interviiyuu nama godhu kana mee haa laallu. Amma fakkeenyaaf isa kana keessa yookaan seenu taane ammallee chaanala yeroo inni akkasitti chaanala seeran ni tuytan Abaat kan jiru kana keessa ni galtan. Erga galtanii booda kunnooti akkanumatti kunis isiniif fida. Waaw. Kunnooti akkanatti isiniif fida. Iccitii nama hundaa akkanatti beekuu ni dandeessan. Chaanaalli kun moonitaayiz ta'ee moo hin taane kana beekuu ni dandeessan jechuudha. Kunnooti 100,000 fi 16,333 jaa. Kunillee akkasumas dabrii bira kenni kun akkana nu fide chaanaaluma kanarratti tokkoof xuina akkana nu fide. Abaat kana keessa ni seenna. Kunnooti kunis akkasumatti qaba jechuudha. Kunnooti hanga tiliyeenaatti lakkaamuun baay'ee qaba. Viyoora baay'ee qaba. Chaanala abbaa feetanii akkanumatti beekuu ni dandeessan jechuudha salphumatti. Ammallee carcar vaayin kan jiru jira. Carcar vaayin kan jirutu jira. Ammallee carcar vaayin kan jiru kana erga seentan kunillee akkasuma footoo irratti xuyixan akkanatti isin fida. Abaat kan jiru kana keessa ni galtan. Kunis akkasumatti guddaa ta'ullee baatu wayyaadha. Kunis akkasuma qaba. Kunillee miiliyoona 5 ni qaba. Akkasumatti chaanala abbaa feetee laaluu ni dandeessa. Fakkeenyaaf ammallee tokkoon isin dabala Elsaayi Tech
teekinooloojii website teekinooloojii jechuudha ammallee footoo isaarra ni tuuta ergasii akkanatti ammas abaachii kana keessa ni seenta kunillee hanqa kuma dhibba lamaatti qaba akkasuma jechuudha ammallee mee iccitii takkaa jira iccitii bareedduu takka hayyuu vaayin kan jiru kana keessa chaanaala kishee kana keessa mee haa gallu erga kana gallee booda wanta abbaa fedhee jechuudha viidiyoo abbaa fedhe kan qulqullina hin qabne jechuudha salphatti qulqulleeffachuudhaaf chaanaalee YouTube keessan abdee godhadhaadha kabara kunaaf diidamii fi takka viidiyoo irratti erga kana xuune booda jechuudha chaanaalii abbaa fedhe viidiyoo goon qulqulluu ta'uu baate ergasii kunnooti akkanatti viidiyoo keessatti al tokkoof ni xuuta qulqulluu isaa buufachuudhaaf yeroo laaltus qulqulluu HD ilaaluudhaaf erga kanatti xuuxee booda chaanaalii san keessa akkanatti xuquudhaan erga xuuxee gama gubbaa kanatti kunnooti wanta argamu xuuxee gama gubbaa kanatti kunnooti tuqaa sadeen kanaatu argama tuqaa xiqqoo kanaatu argama tuqaa kanarratti al tokkoof innaa xuuxu akkanatti isinii baasa as keessaa kunnoo quality kan jiru isa kana quality kan jiru kana keessa ni seenta kunnoo akkuma argamu 360 piikseelii irra jira akkanatti irra xuuxa inna akkanatti irra xuuxee abdeetiin bara 2020 takka akkanatti isiniif baasa kunnooti waa hedduu as keessatti akkanatti isiniif baasa as keessaa kan isin filachuu qabdan jechuudha kunnooti isa dhumarra jiru kana advanced kan jiru select as special resolution kan jiru kan irratti al tokkoof ni xuuxu ergasii akkanatti isiniif gatarreessa gaa wow ergasii akkanatti isiniif gatarreessa akkuma argaa jirtan kanatti isiniif gatarreessa hanqa full HD waraabamee jira jechuudha viidiyoon kun qulqulluudha jechuu kan ibseedha jechuudha as keessaa 700 laaluu hanqa 1800 laaluu fi 700 laaluu qabdan yoo buufachuu deemtan ammoo 700 buufadhaadha yookaan 400 ni jira akkasi buufadhaadhaan isin jira innaa kanatti irra xuuxan salphuma gama kanaa isin fida viidiyoo san innaa kanatti bandanii booda viidiyoon san qulqulluu fi bareedaa kan ta'etu isinitti argama namni hundinuu iccitii kana beekuu qabdan egaa barnoonni keenya kan guyyaa irraa qabannee dhufne kana fakkaata waan nu wajjin turtaniif hedduu galatomaa viidiyoo kana like share gochuudhaan nama hunda biraan ga'a namni hedduun bakka tana kan hin hubannedha namni hedduun hubatee hin jiru viidiyoo qulqullina hin qabne laalaa jira waan ta'eef bakka tana namni hundinuu hubachuu qabaan isin jaa hamma viidiyoo biraatti walitti deemanitu bye bye isin jaaladha